Hordoftoota urjii tubee akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'a waan tokko qabadheen isiniif dhiyaadheera. Akkasuma mootiyyuu wanti sunis bilbila keessan harkaa yeroo isiniif bilbilamu akkamitti akka lakkoofsaan seef yeroo godhattan lakkoofsa bichaadhaan akka isin yaamu akkasuma mootiyyuu maqaa nama sanaatiin seef yeroo godhattani maqaa nama sanaa dhahee akkamitti akka isiniif yaamu akkamitti akka irratti deeffannee irratti hidhannu waloojjin ilaalla jechuudha. Isa kana yoo isiniin jedhu bilbila iimoo isaa osoo hin taane bilbila aarii harkaa jechuudha. Bilbila keessan harkaa yeroo isin bilbilamu bifa sanaan isin yaamuudhaaf akkamitti akka irratti hidhattan akkasuma mootiyyuu bulutoozii yeroo irratti hidhattan jettan bulutoozii keessan osoo irraan baasiin yeroo isin bilbilame akkamitti ofii isaatti akka ka'uu danda'u isin ilaala jechuudha. Warroonni sabskraabiin goone urjii tuutuuf jechuudhaan sabskraayib sheer laayik na godhuudhaan nu jajjabeessa isiniin jedha. Gara qabadhee ofitti isin dabarsaa turtii gaarii na hordofaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma reef isinitti ibsuu yaalitti akkamitti akka yeroo bilbila keenya fakkeenyaaf nuuf bilbilame akkamitti akka namoota nuyi maqaatan seef godhanne sanaan akkamitti akka nu yaamuu danda'u wajjin ilaalla akkuma jenne sana jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa nama tokkoon seef yoon godhadhe bilbila maqaa nama sanaa maqaa isaa yaamee yeroo naaf bilbilu namni sun jechuudha. Maqaan ittiin seef godhe sana yaamee natti hima jechuudha. Isa kanallee akkamitti sirreessuu dandeenya kan jedhu foon kan jedhu keessa seenna jechuudha. Akkuma argitanii bilbila keessan gubbaa isheen kun hin jirti jechuudha. Ishee kana seentan jechuudha. Foon kan jedhu kan ittiin bilbilu keessa seentan jechuudha. Okay, erga seentanii boodatti isa al tokko maal gootanii al tokko hin tuqaastu jechuudha. Erga al tokko tuqaastanii boodatti mootii jechuudha. Iddoo mataa gubbaa akkuma argitan sarara tuqsadee qabdu kana jechuudha. Yeroo laaltanettan sarara sadeen tana maal gootanii al tokkoon tuqaastan jechuudha. Okay, ishee al tokko erga tuqaastanii boodatti immoo akkuma itti argitanitti ammallee seentan jechuudha. Seetingi kan jedhu kana keessa seentan jechuudha. Seetiin kan jedhu sana al tokko erga dhooftanii boodatti mootiyyuu isachi nuti barbaannu as keessatti arganna jechuudha. Akkuma argitanitti answering ganda editing call kan jedhu kana maal gootanii al tokkoon tuqaasan jechuudha. Isa rasiniif marsu kana jechuudha yookaan isa kana jechuudha. Maal gootan jechuudha al tokkoon tuqaasan jechuudha. Answering ganda editing calls kan jedhu kana al tokkoon dhoofna jechuudha. Okay, erga isa dhoofne boodatti mootiyyuu namoonni isa qara sirreeffattan yoo jiraattan isa kana jechuudha. Isiniif banamee jira jechuudha. Maal jedha read caller name is allowed jedha jechuudha. Yeroo isin bilbilamutti maqaa nama sanaa yookaan lakkoofsaan seef yeroo godhattan lakkoofsicha nama sanaa tokko tokkoon yaamee isinitti hima jechuudha. Eenyutu nuuf bilbilee jettanii baay'ee isin rakkisu jechuudha. Lakkoofsa haaraa yoo hin ta'in yookaan maqaa haaraa yoo hin ta'in isin rakkisu jechuudha. Kan isaan sun mootiyyuu answering automatical kan jedhu kana yeroo ilaaltan jettanii isa kana jechuudha. Isa lammaffaa irratti aanu kana automatically answering incoming calls after a set time will headset or bluetooth device is connected jedha. Inni kun maalidha kan nu fayyadu jechuudha. Yeroo bilbila keenya irratti connect goonee bluetooth jechuudha. Bilbila keenya bluetoothdhaan yeroo fayyadamaa jirrutti fakkeenyaaf gara biraa haasawnu iimoodhaan haasofnu fakkeenyaaf iimoodhaan yeroo haasa'uu barbaannu ishee kana namni bilbila harkaatiin yeroo nu bilbiletti connect keenya irra waan qabnuuf jechuudha. Bluetooth irra waan qabnuuf yoo kan argitan kana jechuudha. Isa kana bulee gootanii isa kana al tokko tuqaastanii maal isin barbaachisu bilbila tokko hin barbaachisu ofumaan ka'a jechuudha. Wanta akkasii yeroo baay'ee isin mudachuu danda'a. Wanta akkasii kun yeroo baay'ee isin mudachuu danda'a jechuudha. Akkuma argitanitti ishee tana maal gootanii akkuma kanneen magariisa gootanii jechuudha. Yeroo magariisa goone kan amma isin marsitana bilbila namni tokko bilbila harkaa yeroo nu bilbile nuti isa WhatsApp-in haasofnu iimoon haasofnu osoo nuti dhaqnee okay hin jedhin ofumaan ka'a jechuudha. Fakkeenyaaf akkana gootan jechuudha. Isa kana akkuma argitanitti sekendii lama booda maal ta'a jechuudha. Ni ka'e jechuudha bilbila keenya irratti yeroo bilbilame hin ka'a maal ta'eera bulee godhee jira jechuudha. Yoo hin barbaanne immoo maal gootanii irraa deebitaniitti ishee kana of duuba deebiftan jechuudha. Yoo isin kaaftan malee kaa'uu
hin danda'u jechuudha gabaabumatti. Inni mataa gubbaatti amma reefu isiniin jedhe suni maqaa sanaan yaamu kan jedhu sun immootiyyuu maal gootanii isicha amma asirratti ilaalle kana jechuudha. Isa kanallee arongaadee goona jechuudha yookaan magariisa goona jechuudha. Al tokkotti gad tuqaaftanii erga tuqaastanii boodatti akkuma argitanitti asirratti jechuudha with Bluetooth or headers only jedha alloy jedha. Yeroo fakkeenya Bluetooth jirtu duwwaa kan barbaaddu yoo ta'e isuma irratti dhiifta jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo Bluetooth bicha yoo barbaade kanarratti han dhiisa jechuudha. Ani mootiyyuu Bluetooth illee yoo itti connect ta'e irra jiraate fi akkasuma Bluetooth malee soo barbaade yeroo Bluetooth dhaan waliin qunnamsiifne illee akka maqaa isaanaa yaamu yeroo barbaadetti maalan godha jechuudha. Alloys kan jedhu kanarratti galcha jechuudha. Akkuma argitanii alloys kan jedhu kanarratti tuqaasa jechuudha. Erga asirratti tuqaasne boodatti immoo akkuma argitanitti inni mataa gubbaa kun illee maal gootanii magariisa gootan jechuudha. Fakkeenyaaf erga kana gootanii boodatti immoo qajeelumatti asirratti yeroo deebitanii alloys kan jedhu irratti nuuf galee jira. Isa kanallee bulee ta'ee jira jechuudha. Inni kun yoo bulee hin taane inni amma sirra isiniif marse kun yoo bulee yookaan arongaadee hin taane jechuudha. Maqaa sanii yaamuu hin danda'u jechuudha. Akkasumas kunis alloys kan jedhu kanarratti yoo hin galchine yeroo Bluetooth irraa qabdan duwwaadha maqaa saniif yookaan lakkoofsanii kan yaamuu danda'u. Garuu alloys kan jedhu kanarratti always kan jedhu kanarratti yeroo galchitan jettanii yeroo Bluetooth irraa qabdan illee yeroo Bluetooth irraa hin qabne illee maqaadhaan isin yaama jechuudha. Yeroo isin bilbilame maqaa nama sanii isin yaame isinitti jechuudha ofuma isaati jechuudha. Egaa inni kana fakkaata. Automatically kan jedhu kanallee mootiyyuu isi yoo barbaadan akkuma reefu isiniin jedhe sana yoo bantan osoo Bluetooth dhaan haasaa jirtaniyyuu dhufee nam tokko bilbila harkaa yoo isin bilbile ofumaan ka'a jechuudha. Yoo san hin barbaanne akkanatti cuftanii dhiiftan ani waan hin barbaanneef cufeen dhiisa jechuudha. Maaliif osoo bilbila biraa haasa'aa jiru bilbili biraa yoo dhufeetiin irratti ka'e wal jeequu danda'u kan bilbicha jeequu danda'a waan ta'eef nan dhiisa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan dhiisa. Isin akkasitti yoo hin barbaanne immoo akkas gootan jechuudha. Inni biraa mootiyyuu inni sadaffaa inni itti aanu kun jechuudha martanii press volume up to answer kan jedhu kana yeroo fakkeenyaaf isin bilbilame jedhee Haxxanii voluumii yoo dabaltanii kan voluumii ittiin dabaltan yoo tuqxan maal gootan jechuudha magariisa kana yeroo gootanii isiniif ka'a jechuudha bilbilli. Inni biraas immoo tiyyuu press power key to end kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila keessan jechuudha yoo dhaxxaniitiin kan qulfitutan taate isiniif banama jechuudha dhumarratti jechuudha. Fakkeenyaaf isa kan inni itti baay'ee fayyadamu sobaatti rakkoon qabutti garuu kan maqaa isiniif yaamu kun jechuudha baay'ee isa namatti tolu jechuudha. Fakkeenyaaf eenyu kanaa bilbile gabaabumatti tan beeka jechuudha. Osoo bilbilicha kiyyan fuudhini eenyu kanaa bilbile isa kana magariisa yoon godhe eenyu kanaa bilbile maal godha jechuudha gabaabumatti tan beeka jechuudha. Isa baay'ee namatti toludha. Akkasuma mootiyyuu namoota birootiifis yoo isin tole share gochuudhaan like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Inni har'a qabadhee isinii dhiyaadhe isa kana fakkaata isa baay'ee gaariidha isa baay'ee namatti toludha. Yeroo itti aanutti mootiyyuu wanta biraa qabadhee isiniif dhufa waan ta'eef namoonni YouTube kootiif haaraa taatan YouTubeen koo Urjii Tootubee jedhama. Subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bye.